Egaa jechuudha akkuma beekamu akkan kanaan dura isin biraan ga'aa turetti gabaa gurraachaa fi baankiidha jechuudha. Akkasumas qabatamaa dhugaa isaa immoo iskiriin irratti suuraa waliinan isin argisiisa. Egaa biyyoota ani guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufe Ameerikaa doolaarii, Yuuroo, Swiss firaankii, Chaayinaa heewwan, Paawundi sterling, Kuweet diinaar, Kanaadaa doolaar, Kaatar riyaal, Australiyaan doolaar, Swiidin kiroon, Dubaay diraam, Omaan riyaal, Joordaan diinaar, Saa'udii riyaal, Bahreen diinaar, Turkii riilee, Ijipshaan paawund, Yemenii riyaalidha. Asumaan warra Beeruut keessa jirtanis Ameerikaa doolaarii jalatti isin arga jechuudha. Ameerikaa doolaarri gosoota sadii jira. Ameerikaa doolaar, Austraaliyaa doolaar, Kanaadaa doolaar. Kanneen keessaa warri Beeruut kan itti fayyadamtan. Namoonni baay'een Beeruut nuu himi warra jettanii Beeruut yeroo hundumaa doolaara Ameerikaati. Doolaara Ameerikaan isinii kennama miindaan keessan namoonni baay'een akka beektanitti ilaala. Asumaan nagaa hin daganne. Hordoftoota jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya kanan baay'ee isin jaaladhu kanan baay'ee isin kabaju kan baay'ee illee na jajjabeessaa jirtan akkasumallee jechuudha. Kaan koomentii kaan immoo laayikii akkasumallee waan koomentii babbareedaa jechuudha. Kan hamilee namaa laatu kan nama barreessaa jirtan asumaan waaqayyo guddaa isin haa eebbisu barri keessan haa eebbisu harki keessan inni laayikii godhellee haa eebbifamu. Obboloota koo amantaa biraa taatanis rabbiin harka keessanii fayyaa itti isin haa bulchu dhugaa rabbiiti baay'ee tokko na gammachiistan isiniin jechuudha. Baay'ee isinitti boona baay'ee isin jaaladha. Egaa guyyaa har'aa Ameerikaa doolaarirraan isinii ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa akka gabaa baankii koomershaal baankii yookiin immoo nigdi baankii isa jedhamu jechuudha. Baankonni gosootni baay'een isaanii adda adda. Oromiyaa baankii garmalee ol ka'aatti jira. Hanga 103 ol ta'ee jira karaa baankii. Garuu nuti kan biyya alaa jirtu yuuniyeen jenneet ergina akkasumallee koomershaal baankii of Itoophiyaa kan jedhamudha jechuudha. Sanii fi Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa karaa baankii 102.98 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 119.71 iskiriinii irratti ilaalladha. Ragaa qabatamaa fuula Tiwiitireerraa akkan arge jechuudha. Asiin ilaallachuu dandeessu. Maaliif hundisaat immoo fuula tokko tokkoon sinirra argisiisuun viidiyoo hanga daqiiqaa 20 ni fudhata. Viidiyoo gabaabduu ishee dhaggeeffachuun nama nuffisiisu waan ta'eef Ameerikaa kana ilaalladha. Haaluma kanaan hunda isaatillee akka dhugaan isin eejjadhu abdiin qaba jechuudha. Inni itti aanu immoo yuuroodha. Yuuroon tokko karaa baankii guyyaa har'aa 112.55 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 130.89 oolee jira. Inni itti aanu Swiss firaankiidha. Swiss firaankiin tokko karaa baankii 113.75 karaa gabaa gurraachaa 138.10 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa heewaanidha. Chaayinaa heewaaniin tokko karaa baankii 13.40 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 16.68 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa baankii 125.25 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 153.70 oolee jira. Inni itti aanu Kuweet diinaariidha. Kuweet diinaarri tokko karaa baankii 321.22 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 391.1 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa baankii 75.63 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 87.20 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa baankii 28.45 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 32.90 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaan doolaariidha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa baankii 63.30 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 78.90 oolee jira. Inni itti aanu Suudiin kiroon
Suudiin kiroonii tokko karaa baankii 9.32 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 11.39 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay Diraamii. Dubaay Diraamni tokko karaa baankii guyyaa har'aa karaa Nigdi baankii jechuudha 28.28 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 32.63 oolee jira. Yeroon isiin jiru daldaalonni 31 isinii erguu danda'u. Garuu akka Itiyoo Bilaak Maarketiitti immoo 32.63 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan Riyaaliidha. Oomaan Riyaaliin karaa gabaa gurraachaa hin arganne, karaa baankii hin arganne, karaa gabaa gurraachaa 311.9 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan Diinaarii. Joordaan Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 168.94 oolee jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa Riyaaliidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa baankii Nigdi baankiitiin jechuudha 27.70 oolee jira. Karaa Itiyoo Bilaak Maarketiitiin immoo 31.90 oolee jira. Yeroon isiniin jedhu karaa Itiyoo Bilaak Maarketii 31.91 oolee jira. Garuu daldalaa yeroo gaafattan warri gabaa gurraacha Bilaak Maarketii ergan haala kanaan isiniin ergan. Baay'ina birrii keessanii nutti himaa, akkaataa birrii keessanii nutti himaa isiniin jedhu. Birriin keessan baay'ee yoo ta'e irra deebi'een odeessa yeroo hundumaa. Ijoollee baay'eef akka galuuf. Kanaaf birriin keessan baay'ee yoo ta'e 32.70 oolee jira. Birriin keessan 5,000 ol yoo ta'e yeroo isiniin jedhu 32.70 yeroo isiniin jedhu riyaala tokkotu 32.70 miti. Akkamitti baay'isattu birrii keessan 6,000 yoo ta'e jechuudha. 6,000 baay'isuu 1,000 hiruu 32.70 jettanii hirtuu jechuudha. Asiin kalkuleeta jalatti ala tuula argattu. Akkasuma immoo warri birriin keessan xiqqishuu taate immoo 33.25 oolee jira jechuudha. Isin immoo fakkeenya birriin keessan 2,000 yoo ta'e jechuudha. 2,000 baay'isuu 1,000 hiruu 33.25 jettanii ni argattu jechuudha. Itti aanee Bahareen Diinaariidha. Bahareen Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 317.86 oolee jira. Inni itti aanu Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa gabaa gurraachaa 3.56 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshiyaan Paawundiidha. Ijipshiyaan Paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaa 2.42 oolee jira. Inni itti aanu Yemenii Riyaaliidha. Yemenii Riyaaliin tokko karaa gabaa gurraachaa 0.47 oolee jira. Egaa warri ani guyyaa har'aa isinii qabadhee dhufe viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Laayikiin dagatiina, hiriyoota keessanittis sheer godha. Warri haaraa har'areef gara maatii kootti dhuftan immoo sabskiraayib godha. Yoo sabskiraayib gootan immoo yeroo ani viidiyoo lakkisu yeroo hundumaa isinirra bu'aa jechuudha. Yookiin immoo otoo sarchiin godhiin kallattumaan ani viidiyoo lakkisuuf isinirra bu'uunsa takkaadha jechuudha. Kanaaf hordoftootaaf jaallatamtoota kiyya hanga guyyaa biraan walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'uu. Isin jaaladha, isin kabajaa, lafa nagaa naa jiraadha isiniin jedha. Ciao.